qabsoon qormaataa jalqabe. Qabsoon yeroo sana yaada qofan turre sochii ta'e murteewwan waggoota dura fudhataman amma hojii keessa mul'achuu jalqaban. Waajjirri adan keessatti baname waajjirri suni bakka hojii qofan turre onni sochii qabsoo ture. Achitti ergaan ni qindaa'aa odeeffannoon wal jijjiirama. Karoorri mootummaa jalaa dhokatee hojjetama. Fuuldurri qabsoo achitti mararfama. Garuu qabsoon biyya alaa fi biyya keessa wal qunnamsiisu salphaan turre. Namoonni odeeffannoo baatan balaa guddaa keessa darbu ture. Ergaa tokko gahuun ji'a hedduu fudhachuu danda'a. Dogoggorri xiqqoon illee sochii guutuu fashalaasisuu danda'a. Kanaaf amanamummaan akka meeshaa waraanaatti barbaachisaa ture. Seensuraanis guyyaa fi halkan hojiirra ture. Nama qunnamtii ijaaru, nama namoota wal barsiisu, nama hojii qindeessu. Maarree inni waraana duratti hin hiriirre garuu warra waraana sanaaf karaa bane keessaa isa tokko ture. Murteen biraanis ni fudhatame. Dargaggoonni Oromoo ogummaa lolaa fi hoggansaa akka baratan karoorfame. Biyyoonni akka Iraaq, Sooriyaa fi biyyoonni Arabaa biroos balbala isaanii banuuf qophii turan. Garuu yeroo tokko tokko carraan banamu qofti gahaa miti. Namni karaa sanarra deemu jiraachuu qaba. Achitti qormaanni jalqabe. Mootummaan Somaaliyaa sochii qabsoo Oromoo to'achuu jalqabe. Imalli isaanii danqame. Namoonni leenjii argachuuf qophaa'an hedduun karuma irratti hafan. Mooraan leenjii isaanii qophaa'ee ture garuu namoonni gahuu hin dandeenye. Qabsoon yeroo sana diina qofa waliin wal loluun turre. Yeroo tokko tokko carraa argatte tikfachuufis ni lolta. Karaan cufamaa, hariiroon addaan citaa, abdiin qoramaa. Garuu kaayyoon hin jijjiiramu. Seensuraa fi kuni yeroo deebii itti yaadu miti. Yeroo hojiidhaan itti fufu ture. Sababni isaas inni waan tokko sirriitti nama hubate ture. Qabsoon guddaan guyyaa tokko keessatti mo'amu obsaan ijaaramti. Amanamummaadhaan guddatti wareegamaan jiraatti. Yeroo san namoonni hedduun bu'aa qofa argu. Garuu namoonni muraasni bu'aa sanaaf bu'uura kaa'u. Sheek Hussein Suraan warra bu'uura kana kaa'an keessaa tokko ture. Garuu qormaanni guddaan amma jalqabaa jira ture. Qormaanni karaa alaa qofa osoo hin taane karaa keessaallee dhufaa ture. Murteewwan ulfaatoon gara fuulduraatti eegaa turan. Maarree kabajamtoota keenya yeroo karoorri keessan gufuun isa mudatu kaayyoo keessan ni jijjiirtu moo karaa biraa barbaaddanii imala keessan itti fuftu? Gatii qabsoo. Qabsoon guddaan injifannoo qofaan ni ijaarama. Qormaataanis ni ijaarama. Wareegamaanis ni ijaarama. Yeroon darbaa deeme. Qabsoon babal'achaa deeme. Diinnis callisee ilaale. Sochiin qabsaa'otaa hordofamuu jalqabe. Karaan hedduun cufamuu jalqabe. Hariiroon salphaan turre. Ulfaataa ta'e. Namni tokko qabsoo keessatti hirmaachuun salphaa ta'uu danda'a. Garuu waggoota dheeraadhaaf kaayyoo sana irratti jilbeeffatanii jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Sheek Hussein Suraaf qormaanni isaa achitti jalqabe. Yeroo tokko tokko karoorri baafatte akkuma yaadde milkaa'u namoonni ati irratti hirkatte si biraan gahan carraan ati eegdeen dhufu. Garuu yeroo akkasiitu namni tokko eenyu akka ta'e kan mul'isu. Hussein Suraan rakkoon isa mudateef kaayyoo isaan jijjiirre. Rakkoon sun obsa isaa qofa jabeesse. Sababni isaas inni mootummaa tokkoof hin hojjenne maqaa ofii isaatiifis hin qabsoofne. Kaayyoo uummata isaatiif hojjechaa ture. Qabsoon yeroo sana humna qofa hin gaafanne, obsa gaafate, amanamummaa gaafate. Nama yeroo milkaa'anitti qofa osoo hin taane yeroo rakkoottis dhaabbatu barbaade. Seenaan yeroo baay'ee guyyaa injifannoo qofa barreessa. Garuu injifannoon sun guyyaa rakkina hedduu keessa akka dhalatu yeroo baay'ee ni himamu. Hussein Suraan garuu guyyoota rakkinaa sana keessa ture. Cal'isee hojjechaa ture. Cal'isee obsaa ture. Cal'isee itti fufaa ture.
Namoonni hedduunis qabsoo yeroo injifannoo argu. Inni garuu qabsoo yeroo qormaataa dhiisee ba'an. Kana jechuun amanamummaan isaa haala irratti hundaa'ee hin jijjiiramne. Garuu yeroo dheeraan qabsoon gatii qaba. Yeroo kee irraa fudhata, jireenya kee irraa fudhata, maatii kee irraa fudhata. Yeroo tokko tokko maqaa kee seenaa keessaallee fageessa. Ta'us namoonni akka Huseen Suraa gatii sana kaffaluuf qophaa'anii turan. Sababni isaas isaaniif kaayyoon jireenya dhuunfaa caalaa guddaa ture. Maarree kabajamtoota keenya, gaaffiin guddaa nama yaachisu maaliif hojii guddaa hojjete maqaan Sheek Huseen Suraa har'a namoota hedduu biratti hin beekamne? Hojii guddaa hojjettee beekamtii argachuu barbaaddamu hojii kee qofti dhaloota itti aanutti darbuun qofti si ga'a. Seenaan yeroo baay'ee namoota injifannoo labsan yaadata. Garuu namoota injifannoo sanaaf bu'uura ka'an yeroo baay'ee gaafa inni yaadatu hin arginu. Sheek Huseen Suraan beekamtii barbaadee qabsoo keessan seene. Aangoo barbaadee hin qabsoofne. Maqaan isaa akka ol jedhuufis hin hojjenne. Kaayyoo isaa qofaaf jiraate. Waggaa hedduudhaaf imala ulfaataa keessa darbe. Biyyoota hedduu keessa deeme. Hariiroo ijaare. Namoota wal quunnamsiise. Qabsoon Oromoo akka jabaatuuf waan danda'e hunda godhe. Garuu yeroo baay'ee hojiiwwan akkasii suuraa keessaan mul'atan, oduu keessaan dhaga'aman, seenaanis yeroo hunda bal'inaan hin barreeffamuufi. Kana jechuun gaheen isaanii xiqqaa ture jechuu miti. Wanti beekuu qabdanii yeroo baay'ee namni bu'uura kaa'u mana irratti ijaaramu caalaa hin beekamu. Garuu mana sana malee bu'uurri maal faayidaa qaba? Akkasumas bu'uura malee manni akkamitti dhaabbata? Sheek Huseen Suraan warra bu'uura kaa'an keessaa tokko ture. Bu'uurri isaa namoonni hedduun hin argine. Garuu hojiin isaa seenaan cal'isee baatee deema. Har'a dhaloonni haaraan maqaa isaa yeroo jalqabaatiif kan dhaga'u ta'a. Namoonni tokko tokko immoo gahee isaa har'a qofa baru. Kun dogoggora dhaloota tokkoo miti. Kun yaadannoo seenaa tikfachuun hojii dhaloota hundaati. Yeroo goota tokko yaadannu du'a isaa qofa yaaduu hin qabnu. Jireenya isaa ilaaluu qabna. Maqaa isaa qofa dubbisuu hin qabnu. Murtee isaa hubachuu qabna. Sababni isaas murteen namni tokko har'a fudhatu seenaa boruu jijjiiruu waan danda'uuf. Sheek Huseen Suraan nama mudannoo hin qabne hin turre, nama dogoggora hin hojjenne jechuus miti. Garuu waan tokko irratti namni hedduun walii gala. Kaayyoo inni amane irratti salphaatti gara duubaan deebine. Kana jechuun dhalli isaa maqaa qofa miti, murannoodha, amanamummaadha, tajaajiladha. Gaaffiin guddaan Sheek Huseen Suraan eenyu ture miti. Gaaffiin guddaan nuti warra akka isaa irraa maal barannaadha. Yeroo jireenya kee xumurtu namoonni maqaa kee akka yaadatan barbaadamu, jireenya isaanii akka jijjiiree hafu filatta. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya, seenaa tokko dubbisuun salphaadha. Garuu seenaa tokko irraa barachuun murteessaadha. Sheek Huseen Suraan nama beekamtii barbaade miti, nama kaayyoo isaa irratti amane ture. Jireenya isaa keessatti waan hunda hin injifanne, garuu waan tokko hin dhaabne. Murannoo isaa kanaaf har'a yeroo maqaa isaa yaadannu nama tokko qofa yaadachuu hin qabnu. Gatii dhugaa irratti dhaabbachuu yaadachuu qabna. Yeroo tokko namni seenaa jijjiiru kan sagalee guddaa dubbatu miti, kan hojii guddaa dubbatudha. Tarii maqaa Sheek Huseen Suraa namoota hunda biratti beekamaa ta'uu baatus dhaalli inni dhiisee ammallee dubbachaa jira. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa, jireenya keessan keessatti maqaan keessan akka yaadatamu hojjechan immoo hojiin keessan dhaloonni itti aanu akka irraa baratutti hojjettan murtiin suni kan keessan. Seenaan Huseen Suraa gabaabumatti kana fakkaata. Isin jaaladha, naaf jiraadhaa. Like, share, subscribe gochuu keessan kan daganne.